Miseensonni poolisii PP'dhaa Mohammad Abdoo fi ajajaa 10 Hussein Kadir jedhaman waxabajjii bultii 4 bara 2022 moonaa mootummaa Nyaaphaa kan yeroo ammaa Koloneel Abiyyiin durfamu haphisuudhaan takkaa hooganuudhaan gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo Wooboo Kaaba Shaggar ona warra jaarsoo jirutti makaman. Ajajoonni olaanoon abaa'oo Wooboodhaa yeroo garaa garaatti miseensota poolisii akkasumas raayyaa ittisa biyyaa keessa ilmaan Oromoo jiraniif waamicha taasisaa turuun akkuma yaadatamu ammas waamichi kun itti fufuudhaan miseensonni poolisii akkasumas warra raayyaa ittisa biyyaa keessa jiran ilmaan Oromoodhaa gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromootti makamuu itti fufanii jiru. Guutuun waraabbii suur sagalee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo Kaaba Shaggar ona warra jaarsoo irraa waraabamee arraata biyyoolessa Oromiyaaf ergame akka taanu kanatti isiniif dhiyaataa itti dhiyaadha. Ayyee akkuma argaa jirtanii warreen kun qaama mootummaa keessa ture gara waraana bilisummaa Oromoo dhufe iddoo dhaloota isaaniitii fi maqaa isaanii akka ibsatanii asumaan gamoo isaanii tasii dabarsaa isaan qabnaa hubatee maqaan kee dhaloota kee waraana bilisummaa uummata Oromoo kanaaf sammuu maqaan isaanii yookaan immoo adda addaatiin isin ajjeesaa yookaan isin kalaa kan jiran jibbeessa isaanii keessatti taasisanii achumatti isaan akkas balaaleffatan godhanii achumaan ammoo adeemsa keessaa waraana kanaa wal fudhachuu jammarraan waraana kanaa wal barannee akka waraana kanatti dhiyaatu ta'ee guyyaan hambashe ammoo halkan sa'aatii 6 fi walakkatti bahee achumaan inni yeroo isaanii wal gahu yommuu simannaa gaariidhanii akkasitti akka abbaatti intala heerumsiisu yookaan ammoo intala gurguruutti gammachuudhaan nasimatanii gammachuudhaan mana isaanii ga'ee isaanii wal ga'ee akkanatti kabajaadhaan jaalalaadhaan simannaa gaariidhaan isaan wajjin jira. Ammas maqaan isaan biratti yeroo kana waraana bilisummaa uummata Oromoo nama murataa jaal murataa yookaan murataan jedhama. Kanaaf ammas taran arras taran barus taran warri narra haftanii yookaan ammoo kalaka kiyyaa kanii jaalala yookaan bilisummaa uummata Oromootiif qabdan kanatti keessatti haftan akka asitti dhiyaatanii yookaan ammoo qabsootan walii qooda fudhatan isin jedha akka isin hin dagne jireenyi akka sanaa yookaan waa'een hojii kanaa akka isin hin dagne isin jedha. Ayyee murataadhaa jettee murataanii fedhiinsaa qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessuudha moo fedhiinsaa maatiitti galuu fedha? Ani kan asitti waraana bilisummaa uummata Oromootti itti dabalamee fi qabsoo ittuma fufaa ardhas taanaan borus taanaan ejjannoon kiyya gara fuulduraatti jedha jaalala uummata Oromoo yookaan ammoo uummata Oromoo qabuuf jecha isaan keessaa fiqilee waan ba'eef waraana uummata adda bilisummaa uummata Oromootti waan dabalameef ardhas taanas borus taanaan qabsoon kiyya gara fuulduraatti baay'ee. Qabsoon geggeessaa maatii kiyyatti deemuun barbaadu qabsoodha kan bahe qabsoon geggeessa qabsoo bilisummaa Oromoo uummata kan geggeessaa jettee moonaa qabsootti haftee jechuudha. Isaanii ayyee atoo maqaa dhaloota keetii fi iddoo dhaloota keetii ibsatame yoo isin jedhan. Maqaan koo Hussein Kadir jedhama. Ayyee iddoon dhaloota kiyyaa ganda Jiddaa jirru aanaa seeruu godina Sallaati. Egaa waraana adda bilisummaa Oromootti makamuu kiyyaa baay'ee gammadeera. Dursa garuu waraana mootummaa ture. Haa ta'u malee garuu amma waraana adda bilisummaa Oromootti makamuuf baay'ee guddaa tokkotti gammadeera. Akkuma itti gammade waraanni adda bilisummaa Oromoo illee baay'ee naa gammadaniiru. Kabajaa fi jaalalaan na eeganiiru. Akka mudannoon waraana mootummaa keessatti na mudate yeroo hedduu gara baatii jaatii olitti namootaadhaan har'a boodisiin dhufa jechuun jibaan nu tursiisuu isaaniitiif baay'ee sammuun koo beekamee jira. Sababa sanii waan ta'eef gara waraana adda bilisummaa Oromoo baay'ee gammadee jechuudha. Atis fedhiin kee uummata keetti yookaan immoo maatii kee deemuu barbaadamoo qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessuu feeta? Gaafni ani maatii keessatti deemu gaafa Oromoon hundumti bilisoomte alatti gaafa Oromoon bilisoomte alatti maatii takka illee qaban maatiin kiyya hundi isaatu Oromoon hundumtu maatii kiyya waan ta'eef gaafa Oromoon bilisoomte maatii kiyyatti galu.
ayyee warreen sirraa afan hedduudha obboleewwan keetii warri suni ka argitee waan mootummaan kun silallee ka waan hedduu kaaftanii waan mootummaan kun jedhaa ture waan waraanni bilisummaa Oromoo otoo hin godhini ololli irratti haasa'amaa turee fi kan amma argitanoo maal fakkaata warra achi tafanoo dhaamsa maalii dhaamtu? Hojii warri achitti dhaamee jedhu hojiimaa sababaa turre waan taateef soomni amma hin gahaati. Ilmi namaan dogongoraa akkan dogongorre jedha bakka wanni tarte ta'ammaa achiitti akka dogongorre hundumti keessanuu akka gara waraanaa adda bilisummaa Oromootitti nu dhiyaatanii jiru hojiin qabsu. Taate atillee ka gamoo keetitti deemuudhaaf warreen achitti tafanii fi muudannoo achi keessatti muudachaa ture waraana bilisummaa Oromoo yookaan immoo shanee jedhan. Gaafa achitti isiniin jedhanii fi gaafa dhuftanii asitti argitan maal fakkaata? Maal irraa hubatte? Yeroo achi keessa jiru kan dhaga'een argallee hin beeku waan ta'eef kan dhaga'een shanee dhagite. Isaan kun yoo itti dhiyaatan nama qaluu jedhu yookaan ammoo nama ajjeesuu jedhu yookaan ammoo simiidhuu yookaan ammoo waan adda addaa nama godhuu jedhu. Kanumaan sammuu keenya nu joonjessaa turan. Nutis jaalala uummata kanaas jaalala uummata Oromoos yoo qabaanne wanti dhiheenna nu dhoowwee yookaan ammoo hamma kana dura achi keessa turre nu tursiise sababa isaa sammuu keenya kanaan xaxaniiti. Garuu amma yeroo alama dhufutti lafaa fi samii taate dubbichi dubbiin kun jechuudha. Ilaalcha achitti isaan nutti himanii fi ka waraana adda bilisummaa uummata Oromoo qabu immoo waan walitti hin madaalamne jechuudha. Jaalala uummanni waraanni kun naa qabuu fi jaalala maatiin koo kan naa qabu tokko jedheen qabadhaan. Isa namoota akka fiifammoo anis asiin gahee jira isaan wajjin taa'aa jira isaan wajjin qabsaawaa jira atis qabsoo sana yookaan ammoo roorroo mootummaa sana jalaa bahiitii kootti na wajjin qabsaa'ii Oromoof uummata Oromootiif haa dhaabannuun jedhaan. Gaafa mootummaa kana keessa gaafa turtan hariiroosini warreen qaama mootummaa waraanaa san waliin turtani hariiroosi waliin qabdan jaalalli waliin qabdan akkami jaalala walii qabdani hafuura jaalalaa waliin qabdani tokkummaa walii qabdani wal dhageessani mee akkamitti nu ibsitaa waan achi keessa jiru? Achi keessa yaa'u akkuma baratame akkuma itti yookaan moo'aan jechuun leenjiree baanee wanti jiru tokkummaa lanu jedhanii turanii garuu namni akka sanatti cimee wal qabatee yookaan ammoo wal jaalatee akka amma waraana kanaatti wal jaalatee yookaan ammoo waan qabu addaan qodatee waliin jiraatu qabu achi keessatti. Inni tokko garaa isaa dhuffataa inni tokko garaa isaa dhuffataa garaa walii namuu hin beeku jechuudha. Sila garaa walii beeknee nuti ilmaan Oromoo kan achi keessa jiru yeroo tana an tokkoof yookaan nama lamaan dhufnu nama 20-30 dhufuu dandeenya. Sababa garaa walii hin beekne shakkiisa waan jiruuf nama tokko lukkaanee dhufne jechuudha. Garaa koo qofa beeka jedheetiin garaa koo qofa waan ta'eef akkasitti harkisee dhufe malee osoo akka amma walitti mannu kana garaa keenya walitti mannu ture garuu baanee dhufne tureen hundi keenyayyuu. Ammas kan akka kootii jira waan ta'eef inni sunis akka waan kana yookaan ammoo keessa tubatee hubannoo taatee yookaan ammoo na duuban dhufee qabsoo uummata Oromoo na waliin itti fufuu jira. Guddaa galatoomi waan baay'ee nuun jettee jirta moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waraana kana ni argita waraanni kunii fi waraanni sun garaagarummaa ni qaba. Garaagarummaa isaa maaltu adda godhe? Garaagarummaa ni qabattee yaaddaa? Garaagarummaan waraana kanaa fi waraanni mootummaa addaan qabu. Waraanni mootummaa yeroo dirqama baanee yookaan ammoo hawaasa waliin jiraannee jaalala uummataa hin qabu. Uummannis jaalala keenya hin qabu ture. Uummannis akkasumatti osoma dirqamumaan nu jaalata malee jaalala lafteerraa yookaan ammoo irraa nu jaalatan turan. Garuu waraana kana keessa dhufee yoo jedhu namni tokko yookaan ammoo namni waraana hin ta'in tokko dhimma akkanumatti jaalala keeti jedhee lapheen isaa argufama. Amma achi sana keessatti garuu sodaa keeti jedhee lapheen isaa argufama malee jaalala keeti jedhee lapheen isaa argufama. Wal faallan kana yoo kana laalte namni yaaddoo qabu yoo wal biratti ilaale samaa fi lafaa fi abdii ta'a jechuudha. Akkasii jechuudha. Guddaa galatoomii ulfaadhu galatoomaa bilisummaa walabummaadhaan uummata keenya argina qabsoo bilisummaa Oromoo qabsoo uummataa ni geggeessina itti fufnaa jettan. Itti fufnaa addas tanas borus tanan itti fufnaa guyyaan nuti gammannu uummanni Oromoos gammade guyyaa Oromoon bilisoomte. Guddaa galatoomii fayyaa nagaa argadhaa jiraadhaa fakkaattiin keessan illee akka dhufanii qabsoo bilisummaa Oromootti hirmaatanii akka taasistanii akka borullee dhufanii abdii irraa qabna isaan kana laalatti koottaa yaaddaa isin simannaa mana dhufuu isinii jenne isiniin illee fayyaa nagaa argadhaa jiraadhaa ulaa deebana.